kan qubanutti qabu malee kan qubanu qabu hin jiru beektaa. Hunduu qubanutti qaba garuu qubanuun qabu. Akkuma qubanutti qabu immoo quba akkanu qabus barbaanna beektaa nuti. So kanaaf namoonni akka Daawit kana luuzii gochuun qabu hawaasni keenya. Namni kun muuziqaa Oromoo kana internaashinaal godhee hojjechuu qaba. Akkatti hojjetu haalli jireenya isaa mijachuu qaba. Waan na ta'uu qabu. Uummanni nuti irraa dhalanne beektaa. Nuuf miti beektaa warra gudeeda isaa keessaa baanee miti. Urmaafu nama siree irraa bu'ee ciibsu. Gadi galoon immoo hin dhabamu. Addaggeen immoo hin dhabamu. Asumeen hin dhabamu. As dhiyoon hin dhabamtu beektaa. Kanaaf uummata keenya irraa abdii guddaa qaba waan ta'eef nu ijaaraa bakka dogoggorretti nu qunxuuxee nu adabee nu sirreessaa waan isaa gammachiisne kanatti immoo mataarra nu baatee deemaa saba kanarraa dhalachuu waan guddaa dirqamaa miti. Dirqamatti kennaan jiru jesta agartee calaqqee hawaasa tokko. Jaaluun utaalteettuma gaafa ishiin geerarsaanii kaan jajjee kaan abaartu kaan immoo kaan doorsistee kaan moosistu kaan onnachiistu qofa sanyii namaa jechuun bu'aan qabu. Yaallawni isaxxanii fugaa ibbaalim jette warri way malaan shaatu way malaan. Fonirraa cinaan sooralaatti ta'uun battala walaa jabeeffannu waan ofii foon dhiigaan jabaatan walaa jabeeffannu waan ofii foon dhiigaan jabaatan antu jaalatu foon dhiigaan jabaatan. Dave Daawit Taaddasan almost waggaa 6-7 ol beekna. Kan nuti walitti dhufne tokkoffaa Oromummaa kan lammataa ogummaa. So karaa ogummaa isaatii nama mudaa tokko hin qabne nama uumamaan uumamni dandeettii gahaa isa badhaaste dandeettii isaa kana ana qofa osoo hin ta'in warreen na caala muuziqaa keessa turanii fi namoonni na caala muuziqaa beekan seeraan waa'ee dandeettii isaanii na caala ibsuu danda'u jedhee yaada. Anaaf Daawit qindeessitoota muuziqaa Oromoo qofa osoo hin ta'in namoota gurguddaa jedhamanii waamaman akka biyyattii guutuutti amma kan akka Abagaaz Kibroo Shootaa fa'aa kan akka Lubbuusaa Hamaaruu Eeliyaas Malkaa kana fa'aa anaaf jechuudha. Maaliif hojii isaanis nan dhaggeeffadha waan ta'eef dandeettii isaa sana kallattii sanaaniin laala. Innaan Daawit jalqaba walitti dhufu hariiroon inni fi Eeliyaas Malkaa qaban jabaa akka ta'e qubanan qaba. Eeliyaas illee dhufee istuudiyoo isaa akka buluu qubanan qaba. Inni illee Eeliyaas bira akka deemu qubanan qaba. Inni illee addatti Eeliyaasiif dandeettii Eeliyaas kana addatti akka kabaja guddaa fi dandeettii isaa akka inni moodela godhatutti nan beeka. Anyways dandeettiin isaa nama mudaa hin qabne beektaa. Haa ta'uti garuu tarii hojiin isaa kun akka isaanitti bahee hedduminaan uummata biratti gatiin qaqqabneef addan bahe malee akkaataa walitti dhiyaannee dandeettii isaa beekuu anaaf nama cimaa qindeessaa muuziqaa fi miiksii gochuudhaan nama uumamni isa badhaaste nama jabaa keenya jedheetiin fudhadha Daawit. Kana keessatti egaa namoonni aartii keessa jiran immoo ogummaa isaanii akkatti investi godhanii itti fayyadamanii maqaas jireenyas gahaa ta'e akkasittiin jiraatan waan nama gaafachiisu miti waanuma quba qabnudha. Gara keenyaatti gaafa dhuftu xiqqoo rakkisaadha. Amileen hin jirti natti dhaga'amte beektaa. Uummata keenya tokko godhanii onnachiisanii waa baay'eedha beektaa. Dhaloota irratti 2, 3, 4, 5 irratti hin ka'a beektaa. Full time isaa hojjetee umurii isaa guutuu. Umurii ofiin jiraate. Ofiin jiraate. Ofiidhuma xinnoo immoo
nagadee namichi kun naggaadeen isan gargaaru jechuudha jedhee tan amma gaalaa dadhabina kiyya ta'uu danda'a beekta. Namallee beekta nama ofirratti waa laallatee nama rakkisullee miti beekte. Maaliif harka caala hojii kanaaf dabarsee of kenne waan ta'eef irra oolee bula akkuma tuu beektu manni isaa istuudiyoodha. Ani amma wal beeknutti yoo wallee walitti mufachiisne nama dafee dhiifama nama gaafatu ani yeroo tokko nan ariifadha. Inni yookaan hojiirra uumama kiyya gaadhiifa. Hojiirra bulee yeroo tokko dadhabee naa ciisu kana fa'aa na beellamee yoon isa dhabe waraanuman kaasa. Tasgabbaa'ee maal jedhee na sossobee bishaanuma na godha sanani boba'ee dhufe kan. Deebi'a nama dippiloomaasii hamaa qabu beektaa jechuun nan hubadhaan ga'anis nan jaaladha beektaa baay'een. So kanadha amma walumaa galatti namoonni akka deef kuni just agartee calaqqee hawaasa tokkooti. Aadaa, seenaa, duudhaa saba tokkoo kan ittiin adreesitti godhan kan ittiin walumaa galatti nuti ujummoodha beektaa jechuun aadaa keenyatu nu keessatti darbaa, seenaa keenyatu nu keessatti darbaa, duudhaa keenyatu nu keessatti darbaa waan ta'eef kan quba nutti qabu malee kan quba nu qabu hin jiru beektaa. Hunduu quba nutti qaba garuu quba nu qabu. Akkuma quba nutti qabu immoo quba akka nu qabus barbaanna beektaa nuti. So kanaaf namoonni akka Daawit kana luuzii gochuun qabu hawaasni keenya. Namni immoo beektaa gaafa dadhabu gaafa ni du'e gaafa ni dadhabee gaafa ni dhiisee gaafa ni kufee harki isaa kiiboordii irra taa'u gaafa dadhabee gaafa maayikii qabachuu dadhabee wiilchariirra taa'e innaa akkasitti mataa ofii firiizii godhatee suufii bilicii uffatee sirbu bar waanuma fooqii sadii qabu nutti fakkaate fa'aa dhufa beektaa. Waan argaa jirru. Kanaaf wal utubnee wal gargaarree hawaasa keenyas quba qabaachisne. I think hawaasni keenya dhugaa haasa'uudhaaf gaafa rakkanni nu biraa hafee hin beeku. Nu gaddus dhiisee hin beeku. Garuu maal seetee gaafuma artistiin tokko dhukkubsatu abbaan qabeenyaa tokko kan 200 yookaan 300 kanatti kennee kaameraa irratti obbo Ebeluun artistii Ebeluu kana godhanii jedhanii inni gaariidha. ያለውን የሰጠን ፉጋ ይባል እንጂ ወሬ ወይ መላን ሻሉ ወይ መላን እና ኦቶከሲን ተኢን አካታ ቤቴ ጅሬኝ ሳኒ ጅጅራም እኒ አማ ነሞት አከዳውት ከናፍ ኢመርጀንሲ ጎነ ማለ እኒ ኢንስቲትዩሽኒ ተኤ ግራውንዲ ቹን ቤዝመንቲራ ከኤ ዋንቲ ወጀተሙ ቀቡ ጅራ Ugaa haasa'uudhaaf karaa gama artii Oromoo irratti mootummaanis kaanis akka nuti jabaan waan barbaadu natti hin fakkaatu. Taalteettuma gaafa ishiin geerarsaanii kaan jajjee kaan abaartu kaan immoo kaan doorsistee kaan moosistu kaan onnachiistu qofa sanyii namaa jechuun bu'aan qabu. Leenca keenya maaloon bu'aan qabu. An uumama kiyyaan waan hin qabneenis yoo na jajje natti no'u waan hin qabneenis yoo na qeeqqe natti hin qorru beekta kun uumama jaarsa jalattan guddadhe. Kanaaf waan na ta'uu qabu uummanni nuti irraa dhalanne beekta nuuf miti beekta warra gudeeda isaa keessaa baanee miti. Urmaafu nama siree irraa bu'ee ciibsu gadi galoon immoo hin dhabamtu addaggeen immoo hin dhabamtu asumeen hin dhabamtu as dhiyoon hin dhabamtu beekta. Kanaaf mata keenya irraa abdii guddaa qaba waan ta'eef nu ijaaraa bakka dogoggorretti nu qunxuuxee nu adabee nu sirreessaa waan isaa gammachiisne kanatti immoo mataarra nu baatee deema. Kanaaf saba kanarraa dhalachuu waan guddaa eelukoo atis baay'ee galatoomii baay'ee si galateeffadha Acheekoo.
Egaa wanti nuti irra kaasne kun waa'ee deebiidha. Deebii fi uummanni keenyas akka birmatuuf hin beekna wanta kana nuti tusatti hin kaasne rabbi si gargaaru baay'iseen si galateeffadha naa jiraadhu. Thank you. Thank you. Kana gargaaruun qoda lammiiti. Wal gargaaruun qoda lammiiti. Jiruu gadadootiin qobaasaa kunoo numa jira. Kunoo numa jira. Jiruu